Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kun kan daawwachuutti jirtan sagantaa Furtuu Dhugaa torbaanitti guyyaa tokko isiniif dhiyeessinudha. Sagantaan Furtuu Dhugaa torbaanitti guyyaa tokko sagantaa adda addaa qabataa isiniif dhiyaachuun keenya ni beekama. Har'as karaa daanfo'ame sagantaa waa'ee Gaa'elaa irratti asin dura isinii qopheessaatiin turre har'a kutaa 10ffaa isaa qabanne isiniif dhiyaanneerra. Hanga dhuma sagantaa kennaatitti yoon wajjin turtanii gaa'elli maal fakkaata, gaa'ela keessa maaltu jira kan jedhu badhinnaan waliin baranneetiin jenna. Asin dura kan darbe irratti wal amanuu ka jedhu irratti wajjin ilaalleetiin turre. Har'a ammoo waliin deebinee yeroo qabaachuu kan jedhu wajjin ilaallaa. Har'as Paaster Gammachiis na wajjin jira. Sagantaa kennatti badhinnaan osoo hin deeminiin duratti Paaster daawwattoota nagaa gaafadha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu akkuma roobaan jedhe gidduutti addaan banne turre dhimma gaa'elaa kana ilaalchisee kan addaan banne garuu rakkoo biraan mudate yookiin immoo addaan citee odoo hin taane waliigaltee maan itti yaadneeti sagantaa kan biraa gidduu galchuun akka nurra jiru tibbanaa deebinee dhufneerra sagantaa muraasa itti fufnee dhimma gaa'elaa ilaallee sana booda immoo sagantaa kan biraa gidduu galchineet akkana gochaati sagantaan gaa'elaa kan itti fufuudha kan inni ta'u baga deebinee wal argine isiniin jechuun jaalladha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa badhinna gara sagantaa kennaatitti osoo hin deeminiin duratti waaqa keenya gabaabsinee kadhannee gara sagantaa keenyaa guyyaa har'aatitti darbina haa kadhannu. Galanniniif ulfinni kabajaan teessoo kee irratti siif haa ta'u waaqa guddaa nagaan nu eeddee yeroo ammaa kana yaa waaqayyo maqaa kan kee akka dhoofnu waa'ee gaa'elaa akka barannu gaa'elli maal akka ta'e akka sirraa hubannu waan hiree nu kenniteef maqaan kan kee ulfaate haa ta'u ammas nu wajjin jiraadhu ati nu barsiis sirraa kate akka dhaga'uu dandeenyu ati nu barsiistu beekuu akka dandeenyu yaa waaqayyo ati qajeellumatti nutti dubbattee akka nu barsiiftu si kadhadhaa. Diida san kan jiran namoonni yeroo ammaa kana sagantaa kana daawwataadhaan warroonni gaa'elli isaanii isaan jalaa raafamaaru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoostiin gaa'elli isaanii isaaniif qajeeluun barumsi kun isaaniif ta'ee yaa waaqayyo ati mana isaanii ijaaruun fedha kee haa ta'u gaa'ela ka dhaabe si'ii ka ijaarus si'ii ka itti fufsisu si'ii yaa waaqayyo si'iin dhaabanii si'iin akka itti fufsisuu danda'an ati isaan gargaari nus nu gargaari jennees kan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoostiin ameen. Egaa Paaster har'as deebitee dhufuu keetiif baay'ee galatoomi. Akkuma qara ibsuuf yaalaatiin ture ABCD gaa'elaa kana irratti asin dura kutaa 9ffaa irratti wal amanuu ka jedhu baranneetiin turre. Wal amanuun maaliif barbaachisaa attamitti wal amanuu qabnaa ka jedhu waliin laalleetiin turre. Har'a ammoo yeroo waliin qabaachuu ka jedhu irratti waliin laalleetiin jenna. Yeroo waliin qabaachuu maaliif barbaachise yoo ta'an yeroo waliin qabaachuu jechuun maal jechuu? Baay'ee gaaffii gaariidha roobaa. Egaa akkuma duraan dubbachuudhaaf yaalee torbanoota hedduudhaaf addaan kunnee waan turreef daawwattoonni keenya warri sagantaa keenyaa sagantaa gaa'elaa hordofaa warri turanii wantoota ilaalle kutaa salganuu keessatti wanta ilaalle hundumaa yaadachuu dhiisuu danda'u. Garuu duuba deebi'ee xiqqooma yaadachiisuudhaa fi keessattuu boqonnaan sadaffaan ABCD gaa'elaa utubaa gaa'elaati kan inni of keessatti qabatee jiru. Utubaa gaa'elaa keessatti wantoonni nuyi tarreessine immoo jaalalli utubaa tokko akka inni ta'e, obsi immoo utubaa kan biraa akka ta'e, dhiifama walii gochuun gaa'elaaf utubaa akka inni ta'e, barbaachisaa akka inni ta'e, hubannaan wal hubachuun jiraachuunsaa gaa'elaaf utubaa akka inni ta'e. Akkasuma immoo galateeffannaan jiraachuun gaa'elaaf utubaa akka ta'e walii isaanii galateeffachuun abbaan manaa haadha manaa haati manaa abbaan manaa wanta gaarii argan hundumaa irratti wal jajachuun wal galateeffachuun barbaachisaa akka ta'e ilaalleerra. Utubaan kan biraan nu ilaalle kabajadha. Kabaja ilaalleerra. Kabaja waliif kennuun abbaan manaa haadha manaatiif haati manaa abbaa manaatiif kabaja kennuun gaa'ela keessatti baay'ee barbaachisaadhaa fi utubaa guddaadhaaf jabaatee akka inni ta'e ilaalleerra. Sana booddee dhagaa wal amanuu kan jedhu ilaallee kan nuyi dhaabne abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti
wal shakkuu caalaa gaa'ela isaanii kan ijaaruu danda'u wal amanuudha. Wal amanuuf immoo waliif amanamuun barbaachisaa akka inni ta'e kaafnee ilaallee turre. Egaa har'a kan nu ilaallu utubaan har'a ilaallu kun yeroo waliin qabaachuudha. Waa'ee kanaatti kan kaaftee na gaafatte gaa'ela keessatti utubaa akkamiiti? Waan salphaa miti yeroo waliin qabaachuun kan nu ilaalaa jirru utubaa gaa'elaati waanta ta'eef akkuma manni utubaa malee dhaabachuu hin dandeenye gaa'elli yeroo wajjiniin qabaachuu abbaan manaa fi haati manaan yeroo gaarii ta'eef yeroo ga'aa ta'e wajjiniin qabaachuu yeroo wajjiniin fudhachuu hin danda'an yoo ta'e gaa'elli isaanii nagaa ta'e itti fufuu hin danda'u. Gaa'elli isaanii dhaabatee itti fufuu hin danda'u. Kanaaf yeroo walii wajjiniin qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kitaaban barreesse keessatti akkuma caqasuudhaaf yaale yeroon qabeenyaa guddaadha. Qabeenyaa hundumaa caaluudha yeroon. Nama baay'eef galuu dhiisuu danda'a. Garuu wanti hundumtuu kan inni hojjetamu yeroo wajjiniin wal qabateeti kan inni hojjetamu. Hidhata gaa'ela ofiitiif immoo qabeenyaa jiru keessaa isa caaluudha kan kennamu irra jiru. Erga yeroon qabeenyaa caalu ta'eeti wanti nuyi haadha manaa keenyaaf kennuun nurra jiru inni guddaan kan nu yaachisuun irra jiru. Yeroo baay'ee waa gooneerraa fi hin gooneef nu yaachisuu danda'a. Kennaa kennineef hin beeknu yoo ta'e nu yaachisuu danda'a. Kennaa nuyi kenninuuf kamirrayyuu caalaa kan nu yaachisuun irra jiraatu yeroo kennaafii jirra. Ani abbaa manaa kootiif yeroo ga'aa kennaan jira. Ani haadha manaa kootiif yeroo ga'aa kennaan jira. Jedhanii of gaafachuun sana immoo gara hojiitti immoo jijjiiranii yeroo ga'aa ta'ee fi bareedaa ta'e wajjiniin qabaachuun gaa'ela keessatti barbaachisaadha. Waaqayyo si haa eebbisu. Gaa'ela keessatti yeroo waliif qabaachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e asirratti nu tarreessiteetta. Waaqayyo si haa eebbisu. Yeroo waliin qabaachuu yoo jennu yeroo akkamiiti? Kun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo wajjiniin qabaachuu maal wajjinuma jirra jedha namni baay'ee. Yaa wajjinuma jirra. Mana tokko keessa wajjin jiraanna wajjiniin bulla. Wajjiniin oolla wajjin bulla. Kanaaf yeroo kennaan jireedhee yaada jechuudha namni. Wajjiniin ciree nyaatee waan manaa bahee fi yeroo kenneereedhee yaaduu danda'a. Wajjiniin laaqana waan nyaatteef abbaa manaa koof yeroo kenneereettee yaaduu dandeessi. Wajjiniin siree tokkorra waan ciisanii bulanii fi yeroo walii kennineerreedhanii yaaduu danda'u. Yeroo walii kennuu inni jedhamu isa akkasii miti. Isa kana hoo nama kamiifuu hin kennita. Warra mana tokko keessa kireeffattee dabbaalli galtee wajjiniin jiraatte yoo ta'e nama 2-3 taatee wajjiniin jiraatte yoo ta'e wajjiniin ciree nyaatta, wajjiniin laaqana nyaatta, wajjiniin irbaata nyaatta. Yeroo mana jirtutti TV teessee wajjiniin hin ilaalta. Nama kamii jiruun goota kana. Kan hidhata gaa'elaatiif barbaachisu yeroo isa akkasii miti. Addumaan walii isaaniitiif qofa yeroo haala kamiin hin jeeqamne yaada kamiin hin jeeqamne dhimmi waajjiraa dhufee kan gidduu hin galle dhimmi bizinesaa kan dhufee gidduu hin galle rakkoon mana keessa jiru hanqinni mana keessa jiru dhufee kan gidduu hin galle waa'een daa'immanii dhufee kan gidduu hin galle abbaan manaaf haati manaa duwwaan yeroo haala kamiinuu jeeqamuu hin dandeenye kan wajjiniin fudhatan qabaachuutu irra jira. Yeroo hiriyyummaadhaan jiraatanii yeroon kun sirriitti kennama. Utuu gaa'elatti hin galiniin dura. Wal beellamanii wajjiniin ba'anii yoo mana nyaataa dhaqu ta'e mana nyaataa dhaqanii wajjiniin nyaata nyaachaa achi ta'anii yeroo dheeraa wajjiniin dabarsanii waa'ee jaalala isaanii waa'ee jireenya isaanii wajjiniin haasa'u. Ba'anii wookii wajjiniin godhu. Ba'anii bakka bashannanaa adda addaa deemanii wajjiniin bashannanu. Sana gochuun isaan gammachiisa. Namni kamiyyuu jechuudha yeroo utuu gaa'elatti hin galin. Erga gaa'elatti galame booda garuu wajjiniin mana tokko keessa jiraatu waanta ta'eef akka sanatti wal hawwanii wal arguun yeroo gaarii ta'e wajjiniin dabarsuun hirraanfatamaa deema. Gara jalqabaa gaariidha. Hir'isaa madeema booda immoo daa'immantu dhufee dabalama. Daa'imman dhufanii dabalamnaan immoo xiyyeeffannaan guutummaatti naanna'ee gara daa'immanii dhaqa. Ituma jedhuutu isaan walii isaaniitiif yeroo addaa qabaachuu dadhabu jechuudha. Sun immoo gaa'ela isaanii baay'ee miidha. Gaa'elaa keenya baay'ee miidha sun. Yeroo
qulqulluu ta'e wajjin hin qabaannu yoo ta'e warri adii they call it quality time. Quality time jedhanii waamu yeroo akkasii kana. Yeroo isaan lamaan qofti jaalala isaanii walii ibsuudhaaf yaada isaanii waliif ibsuudhaaf ammam akka walii yaadan ammam akka wal jaallatan jireenya isaanii ammam dabarsanii akka waliif kennan yeroo isaan itti walitti agarsiisan yeroo akkasiiti kan inni barbaadu. Yeroo waliin qabaachuu keessaa pointii mishaa kennite yeroo waliin qabaachuu dhabuu keessaa yeroo waliin hin qabaanne saayinoonni mul'atan keessaa tokko ka jettee tarreessiteettu haati mana keessatti yoo fuula baddee yoo tana caannacuu jalqabdee waatu jira jechoo yeroo kennitee fi hin jirtu jechoo jedha. Kunniin saayinoota yeroo dhabuu ta'uu danda'anii waan biraa ta'uu hin danda'ani? Waan kan biraa ta'uu danda'u garuu mallattoo jiran keessaa tokko ta'uu danda'adha. Dhukkubees ta'uu danda'a. Hirrina kan biraan jiraachuu danda'a, rakkinni kan biraan jiraachuu danda'a, yaaddoo kan biraan jiraachuu danda'a. Wantoonni nama akkasiin agarsiiftu godhu wanti baay'een jiraachuu danda'a. Haa ta'u malee lafa waan hundumtuu guuteera jettee ati yaadduttidha. Wanti hundumtuu guuteera jettee lafa yaaddutti, mana keessaa wanti irratti hin jiru jettee lafa yaaddutti, maallaqni harka ishee jira jettee lafa yaaddutti, konkolaataa harka ishee keessa jira, sa'aatii barbaaddetti baatee sa'aatii barbaaddetti galteettee lafa yaaddutti. Mana keessaa waan barbaachisu ji'aaf wanti barbaachisu hundumaa guuteera qarshiin harka ishee irra jira dabtarri baankii harka ishee irra jira yookiin immoo deebit kaardiin kireedit kaardiin harka ishee irra jira wanti itti hir'ate hin jiru wanti hundumtuu guutuudha jettee lafa yaaddutti ishee irratti garuu fuula gammachuun argitu yoo ta'e hin jeeqamti yoo ta'e nagaan qabdu yoo ta'e mana keessa gururiyaa deemti yoo ta'e lafuma waan tokko rakkoon jira itti ati yaaddetti sagalee dheekkamsaa dhageessa yoo ta'e iddoo itti of ilaaluun sirra jiru keessaa tokko kanadha jechuudha. Waan hundumaa guuteera maaf akkas yeroo baay'ee akkasidha jechuudha dhiirri waan hundumtuu guutee harka ishee keessa jira maal taatee jinnoofti maal taatee of nyaatti akkas. Jedheetu gara kan biraatti yaada. Gara sana itti yaadiniin dura bakki yaaduun nurra jiru kun hundumtuu guuteera tarii yeroo kennaaf hin jira itti of ilaaluus sirreera jechuudha. Achi birannaa qabi. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa kan laalaatiin jirru yeroo waliif kennu. Yeroo walii kennu irra walii galleera. Amma gaafiin kiyya kabraa jechoo. Mana makiinaan jira, nyaanni guutuu, qabeenyi jira, buukiin cheekiin harka isii jira, wanni marti guuteera. Namoonni wantoota akkanaa kana si dhiyeessanii yeroo baay'ee yeroo hin qabani. Baay'ee fiiguu qabanii wanta mara guutanii mana kaa'uuf jechoo. Keessattuu lafa kanatti biiliin jira, morgeejiin jira, awutoolooniin jira, makiinaan suniyyuu loonii ofirraa qaba, waa baay'ee ofirraa qaba jechoo. Biyyatti illee sanuma namoonni jireenya diqqoo ol ka'aa akkanaa provaayidiis godhuu danda'anii warroota yeroo hin qabne. Jaalalli ammoo hubataa jedha. Haati manaas hubachuu hin qabdu hennaati yeroo hin qabnetti hennaati fiffildu kanatti. Waa'ee wal hubannaa kaafneerra utubaa gaa'elaa keessaa tokkodha. Haati manaa abbaa manaa ishee hubachuutu irra jira. Abbaan manaa haadha manaa hubachuutu irra jira. Haati manaa waan barbaachisu kan hundumaa abbaan manaa dhiyeessuudhaaf waan harka ishee keessa guute waan mana ishee keessa guute ishee itti fayyadamtu kana fiduudhaaf yeroo akka isa barbaachisu hojjechuu akka isa barbaachisu waajjira dhaquun yookiin lafa hojii dhaquun akka isa barbaachisu yeroo dabarsuun tarii irraa akka eegamu hubachuutu irra jira gaaffiin jedhu yaa gaaffii gaariidha. Hubatteetti jennu sana. Hubatteetti jennu maa dhaqaa maa hojjetaa maal jedhaa miti gaaffiin yeroo baay'ee. Yoo wal bira qabdee filannoo dhiyeessiteef isheedhaaf sana hojjettee dhuftee sana baay'ee biizii taatee isheedhaaf yeroo dhabdee abaaboo tokko bittee fiddee yookiin immoo kennaa wayii moobaayilii haaraa bittee fiddee kennuufii fi ofii keetii yeroo hojjettu sana keessa sa'aatii 2 ishee wajjiniin kwaalitii taayimii dabarsuu kee wal bira qabdee yoo filannoof dhiyeessite isa kamiin filatti ishee? Isadha kan murteessu. Ati akka abbaa manaatti ati immoo filannoo ishee sana hubachuu sirreera jechuudha. Kamidha kan isheen irra caalaa yeroo kennituuf? Dhuguma namoonni waan hundumaa mana isaaniitiif guutuu danda'anii namoota muddama keessa yeroo hundumaa biizitaan hojii itti baay'atu iddoo adda addaatti fiiganii dhagaa meeqatti bu'anii kan fidanidha. Yeroo asiin guutu garuu waan hir'atutu jira.
Ati mana keef sana hundumaa guuttee kaate. Haati manaa kee garuu si wajjiniin yeroo gaarii dhabuu ishee irraa kan ka'e nagaan qabdu mana keessaa yoo ta'e ati waan barbaachisu manaaf guutaan jirtu jechuudha. Karaa kan biraa. In kind guutaa jirta. Maallaqaan guutaa jirta. Biilii kaffaluudhaan guutaa jirta. Asbeesaa mana keessaa barbaachisu nyaata maalii mana keessaa barbaachisu guutaa jirta. Isheedhaaf garuu jaalala ishee kan guutu fedhii garaa isheetii kan guutuu danda'u onnee isheetiif kan ta'u garuu qaawweera jechuudha iddoo sanatti. Kaayyoon qo'annaa kana kaayyoon kitaaba kana barreessuu kooti boqonnaa kana keessatti kana kaasuu kooti namoonni baay'een gaa'ela isaanii keessatti nagaa dhabanii kan isaan jiraatan ishee kana hubachuu dadhabuudhaanidha. Waan hundumaa godhaan jira haadha manaa koof lubbuu koo dabarsee nan kennaa'edha jechuudha. Haadha manaa koof lubbuu koo dabarsee nan kennaa'edha garuu yeroo kennaaf hin jiru. Haadha manaa isaatiif konkolaataa haaraa bitee kennuufiin waqaa isan dhukkubsu. Garuu yeroo kennaaf hin jiru. Inni kun immoo isheedhaaf hin ta'u mana keessaa jechuudha. Konkolaataan barbaaddi eeyyeen barbaaddi. Konkolaataa sana caalaa garuu abbaa manaa ishee barbaaddi. Sana jechuun abbaan manaa hojii dhiisee taa'u jechuu miti. Abbaan manaa waan hojjetamu irra hojjetee hin fidin jechuu miti. Hojjetuutu irra jira yeroo hojjechuun irra jirutti hojjechuutu irra jira. Wanti hundumtuu hojii yoo ta'e garuu isheedhaaf yeroo dhabaa yoo deeme garuu wanti dogoggoraa jira jechuudha. Yeroo isaa maaneejii gochuu irratti haadha manaa isaatiif yeroo kennuu irratti wanti hanqate jira. Taasofnu kana akka fakkeenyaatti kan haadha manaa kaafne malee kan yeroo dhabuudhaan haadha manaadhaaf yeroo kennuu dadhabu abbaa manaa duwwaa miti. Haati manootii abbaa manaa isaaniitiif yeroo hin kennines akkasumadha kan jiran. Sababiin isaa akkuma dhiiraa ba'anii hojjetu. Tokko tokko immoo abbaa manaa caalaayyuu hojjechuu danda'u abbaa manaa caalaayyuu galii manaaf fiduu danda'u isa irratti dabalatee itti gaafatamummaan daa'immanii jira kan hawaasummaa jira wantoonni adda addaa kun jiru sun yeroo isaanii baay'ee waan saamuu fi abbaa manaa isaaniitiif yeroo kan dadhaban baay'ee isaaniitu jiru. Biyyoota guddatan akka amma keessa jirru kan ammoo yoo laalte sinuma isaayyuu yeroo baay'ee yeroo haasa'amu dhageessa waliin arginu yeroo jedhan abbaa manaa fi haati manaa. Torbanittu tokko yoo wal argine garamitti adeema jechuudha sun. Torbanitti tokko wal argite abbaa manummaaf haadha manummaa jaalalaaf yeroo gaa'aa ta'e kan keessi kee barbaadu kan onneen kee barbaadu walii kennaa hin jirtu jechuudha. Lafa sun hir'atetti immoo kiraakii gochaa deema, tarsaa'aa deema, utubaa sanatu raafamaa deema. Utuma wal jaallatanii sababii yeroo waliif dhabaniif qofa. Hojiitti waan kan biraatti waan yeroon isaanii dhumuuf qofa namoonni addaan ba'an baay'ee isaaniiti kan jiran. Kanaaf haati manaa hojjetee fiduun akka irra jiru hubachuutu ishee irra jira. Abbaan manaa haati manaa hojjettee akka isheen itti gaafatamummaa baay'ee qabdu hubachuutu irra jira. Sana hubachuun garuu isa waliif yeroo qabaachuu jedhu sana bakka bu'uu hin danda'u iddoodhaa kaasuu hin danda'u. Isa wajjiniin haasa'anii yoo maal godhan yeroo gaa'aa waliif kennuu danda'u. Akkamitti yeroo onneen isaanii barbaadu sana waliin qabaachuu danda'u. Guyyaatti sa'aatii meeqa wal arguu danda'u. Sa'aatiitti kwaalitii taayimii qabaatan. Deeqa baay'ina isaa miti haasofnu. Daqiiqaan 30 guyyaatti ga'aa ta'uu danda'a. Yoo kwaalitii taayimii sana ta'e. Okay? Yeroo itti jaalala kee ibsattu sana yoo ta'e. Torbanitti guyyaa 7 ta'uun irraan eegamu ta'a. Garuu wal hubannaadhaan wajjiniin haasa'uudhaanii beellama walii qabanii hiriyyaa kee wajjiniin bakkeetti wal afeerta. Baatee wajjiniin nyaata nyaatta maal jetta? Haadha manaa keetiif yeroo akkasii yoo kennite maal ta'a? Abbaa manaatiif yeroo akkasii yoo kennite maal ta'a? Itti yaaddee jechuudha. Sababii nyaata mana qopheessuu dadhabde isa bakkeetti afeertu miti. Yeroo waan dhabdeef isa kottu bakka iddoo akkasiitti nyaata nyaanne jettu miti. No, jaalalaaf jecha yeroo waliif kennuuf yaadame kan fudhatame ta'utu irra jira. Waaqayyo si haa eebbisu sababii sa'aatiif jecha bal'ifnee baay'eellee deemuu hin dandeenyu. Asumaan wanti guyyaa har'aa barataarru baay'ee barumsa baay'ee barbaachisa. Haadha manaatiif ta'ee maatiif ijoolleef yeroo kennuun baay'ee barbaachisa. Daa'imman illee diqqeenumarraa yeroo maatii waliin abbaa waliin qabaachuu qaban yoo taane haadha waliin qabaachuu qaban. Ka'atama barreessiteetu keessaa tokko si dubbisa. Akkas jedha.
yeroo manni yeroo ammam hidhata gaa'elaa keef kennaa jirta. Haati manaa kee maaliif nagaa dhabdi? Abbaan manaa kee maaliif faara bada? Mee wajjin yeroo fudhuu jedha. Yeroo tokko mana keessa waa hundumaa akkuma amma paaster jedhee guunneeti wanni martinuu guuteera wanni martinuu hin jira jennee garuu still mana keessa nagaan hin jiru. Haati manaa hin lolti yoo taane abbaan manaa hin lola. Minnaa sanii mee namoonni daawwachaatiin jirtan dhagaatiin jirtanii mee taa'aati paartii kanallee ilaalaa. Dhugaa hojjechuun hin barbaachisaa, dhugaa fiiguun hin barbaachisaa, dhugaa waa mara guutuun hin barbaachisaa. Tarii akkuma qara paaster dubbatanii wanti martinuu guuteera maaliif akkas taate maaliif faara baddi jechuun hin danda'ama. Uduma wanni guuteeru baay'ee listii hojjechuuf qabattu keessaa kanallee akka waan tokkootitti listii kee keessa kaattee maatiif yeroo qabaachuun baay'ee barbaachisaa. Dursi kennamu ture. Listii kan kee keessa yeroo hagana maatii kee waliin yeroo qabaadha yeroo hagana hojii akkana hojjedha yeroo hagana daa'immantii waliin taphadha jedhanii akkuma waan kaawwan listii goonee hojjennu kanallee listii kenna keessa kennee akka hojjetaarruuf akka hojjetaa hin jirre addaan baasuun barbaachisaa. Waaqayyo sana eebbisu. Paaster yeroo waan hin qabneef gara ittaanutti darba. Tole. Gara sanatti darbuu keetiin dura warri gaa'elatti deemaa jiranii akka isaanitti yaadaniif waan an kaasee qaba kutaa sana jalatti. Yeroo gaa'elatti seenuudhaaf jettu gaa'elli yeroo akka inni barbaadu hidhata gaa'elaa ofiitiif yeroo kennuun barbaachisaa akka ta'e itti yaadanii itti galuun barbaachisaadha. Investimentii yeroo isaanii kan gaa'elaaf hidhata gaa'ela isaatiif kennan bajeta godhanii itti galuu danda'utu irra jira. Gaa'elatti galanii ka'anii yeroo hin qabu jechuun sirrii miti. Yeroo hin qabdu taanaan yeroo hin qabduuf taanaan maa seenta gaa'elatti seenuun sirra hin jiraatu. Gaa'elatti kadhate seenuun sirra islaamasaa yeroo qabaachuu fi nama dandeessu yeroo kennuu fi nama dandeessu nama wajjiniin yeroo fudhachuu dandeessu wajjin ta'utu irra jira. Yaa waaqayyo isaa eebbisu yeroo gaa'elatti seentan itti yaadaa yeroo maatii keessa waliin qabaachuu akka qabdan beekaa itti seenaa akka jedhu dhaamsa paasterii kadhaati. Paaster waliif kadhachuun baay'ee barbaachisaa. Waliin kadhachuun baay'ee barbaachisaa. Maaliif mee waliin kadhachuun barbaachisaa? Jalqaba kadhannaan barbaachisaa ta'uu isaatti amanuun nurra jira. Kana duras kaaseera. Boqonnaa warra kaan keessatti kadhannaan gaa'elumatti seenuudhaaf iyyuu amman barbaachisaa akka inni ta'e irratti kaa'annee dubbannee dabarreerra. Kadhannaan gaa'elaaf utubaa tokko dhafuma isaati. Kadhannaa malee waaqa malee gaa'elli hin dhaabatu. Ogummaa namaatiin hin dhaabatu. Beekumsa namaatiin hin dhaabatu. Sababii ati afshaala taateef hin dhaabatu. Sababii ati gowwaadhaa taateef hin jigu. Garuu waaqayyoo wajjiniin gaa'elli namaa jabaatee dhaabata. Jalqabaa kan gaa'ela namaa ijaaru waaqayyoodha. Kan bultii namaa kennu waaqayyoodha. Kan Addaamii fi Hewaaniin uume gaa'elaaf walii isaanii kenne waaqayyoodha. Kanaaf isaa kennaa kana kenne waaqayyoo wajjiniin haasa'uu jechuudha waa'ee gaa'ela ofii. Kadhannaa gochuun silaama isaa barbaachisaadha. Walii wajjiniin kadhachuutti yeroo dhuftu immoo dhuunfaa keetti inni kadhattu akkuma jirutti ta'e wanti gaa'ela walitti hidhee tursu keessaa hidhaa guddaan yookiin lookoo guddaan walitti hidhee tursu keessaa tokko wajjiniin kadhachuu danda'u abbaa manaa fi haadha manaati. Akkuma namoonni baay'een dubbatan barreessitoonni baay'een barreessanii warri wajjiniin kadhatan wajjiniin turuu jedha. Warri wajjiniin kadhatan wajjiniin turu. Sana jechuun faallaa isaa galagalchitee ilaaluu dandeessa jechuudha. Warri wajjiniin kadhachuu hin dandeenye maal ta'u wajjiniin turuu hin danda'an. Kadhannaan wajjiniin fuula waaqayyoo jilbeenfachuun wajjiniin hidhati gaa'ela ofii waaqayyo dura dhiyaachuun waaqayyo wajjiniin tajaajiluun waaqayyo wajjiniin kadhachuun gaa'ela isaanii walitti hidhee kan tursu sodaa waaqayyoo jalatti qabamanii akka isaan jiraatan wantoota utubaadha inni walitti tarreessine hundumaa akka isaan godhaniif kan isaan gargaaruu danda'u humna kadhannaadhaan kan isaan argatan sanadha. Fooniif dhiigaan miti dhaadannoodhaan miti humna kadhannaatiin argachuu danda'u jechuudha isaan sana. Hubannaa isa jennee dhiifama walii gochuu isa jennee obsa isa jennee jaalala isa jennee abbaa kennaa kanaas ta'e waaqayyotu namaa kenna.
Kanaaf walii wajjiniin kadhachuun barbaachisaadha. An jecha kan biraatiin hanqaa wantoota namoonni kitaaba kana keessatti akka ittiin hin keenye garuu dhiyeenya kana jecha kana fayyadameera. Warri walii wajjiniin jilbeenfachuu hin dandeenye wal jilbeenfachiisuudhaaf yaalii godhu. Irraan deebi'a. Warri walii wajjiniin hin jilbeenfanne Waaqayyoon duratti walii isaanii jilbeenfachiisuudhaaf yaalii godhu. Sana jechuun lachuun isaaniiyyuu olaantummaa barbaadu. Lachuun isaaniiyyuu anatu caalaa, anatu beekaa, anatu mo'aa barbaadu. Kanaaf wal jilbeenfachiisuudhaaf yaalii godhu jechuudha. Yoo garuu walii wajjiniin fuula Waaqayyoo jilbeenfatu ta'e fuula Waaqayyoo duratti lamaan isaaniiyyuu wal qixxee ta'uu isaanii argu. Isaan irra kan caalu waa'ee gaa'ela isaanii kan beeku gaa'ela isaanii irratti kan mo'u gooftaa kan ta'e Waaqayyo Waaqa jiraataa akka inni ta'e amanuu isaanii agarsiisa jechuudha. Waaqayyo si haa eebbisu baay'isee yaada bareedaa nuu kennite daqiiqaan kennallee deemaa jira waan ta'eef waliin kadhachuun baay'ee barbaachisaa waliin kadhachuun akkuma barbaachisaa ta'e waliif kadhachuun illee baay'ee barbaachisaa asirratti waa'ee maatii kan keetii muuxannoo kee keetteetta mee muuxannoo san nuu himuu dandeetta? Akkaataan nuti itti walii wajjiniin kadhannu mana keessatti wantoota adda addaa jijjiiruuf yaalii gooneerra keessattuu ijoollee wajjiniin daa'immanii wajjiniin daa'immanni haga isaan wajjiniin turuu danda'an kadhannaa keessa yeroo gabaabaa wanta ta'eef wanta tokko morra deddeebite yoo goote isaan nuffisiisa wanta ta'eef karaa adda addaa jijjiiruudhaaf yaalaa turre jechuudha ijoollee attention isaanii qabachuudhaaf fedhiidhaan akka isaan sagantaa kana hirmaatan gochuudhaaf so muuxannoon nuyi qabnu maalidha galgala yeroo hundumaa maatii walii wajjiniin kadhanna. Al tokko ijoolleen akka isaan waan kitaaba boqonnaa kennineefitu boqonnaa kana dubbisaati diraamaa godhaa fidaa yeroo ittiin jennu qabna. Isaan walii isaanii wajjin guyyaa shaakalaa oolaniitu galgala diraamaa godhanii nutti argisiisu jechuudha. Isa kitaaba karaa isaan ittiin kitaaba qulqulluu sana hubatan wantoota gochuu dandeenyu. Yeroo itti fufiinsaan boqonnaa kitaaba keessaaf tokko filannee boqonnaadhaan yeroo itti dubbifnu qabna. Yeroo itti waan har'aa barattan waa Waaqa isin barsiise nutti maa'inne hundumaa gaafatnee ittiin kadhannu qabna. Yeroo itti immoo namni tokko immoo sagantaa qabatee immoo tartiibaan barsiisu qaba. So waan adda addaati kan nuyi jijjiirru. Sanas ta'e kana garuu walii wajjiniin kadhachuun maatii baay'ee barbaachisaa akka ta'e waan amannuu fi amma Waaqayyo ayyaana nuu baay'isetti galgala walii wajjiniin maatii keenya dabalanneeti kan nuyi kadhannu. Ganama garuu akkuma hirribaa dammaqneen aniif isheen wajjiniin jilbeenfanna amala akkasiiti kan nuyi qabnu jechuudha. Yeroo sana yeroo gaariidha kan nuyi qabaannu. Yeroo isa ijoollee wajjiniin qabaannurra yeroo dheeraa amma barbaanne fudhachuu dandeenya. Yeroo sana waan garaa keenyaa walitti himuu dandeenya. Waan irratti kadhatamu, waan ijoollee biratti hin haasa'amne, waan dhoksaatti Waaqayyo wajjiniin duwwaa haasa'uun nurra jiru baay'ee isaarra wajjiniin jilbeenfanneetu Waaqa duratti yeroo itti mimmaaniin dhiyaachuun nurra yeroo itti mimmaaniin yeroo itti galataan dhiyaachuun nurra galataan yeroo itti immoo garaa keenya bannee dhangalaasuun nurra jiru onnee keenya bannee Waaqa duratti dhangalaafneetu waliif kadhannaa jechuudha. Walii wajjiniin kadhannaa ijoollee keenyaaf kadhannaa walii keenyaaf kadhanna. Sanaan ala immoo qofaatti immoo yeroo kadhannu immoo ani isheedhaafan kadhadhaa isheen anaaf kadhatti. Naaf kadhachaa jiraachuu ishee yeroon itti hin beekne baay'ee isaatu jira tuun hin beekin isheen naaf kadhatte dhoksaatti naaf kadhatte kanan itti furmaata argadhe baay'ee isaatu jira. Erga yeroon darbee booda soomaaf sagadaan naaf kadhata akka isheen turte kanan itti dhaga'u. Tuwaasofnu sanarratti kadhannaa irratti harka 100 meeqa isheen anarra wayyitaa anarra caalti. Kabajamtoota daawwattoota keenya walii waliin kadhachuun akka baay'ee barbaachisaa ta'e argine paaster baay'ee galatoom hedduu baay'ee haala bareedaa ta'een nuuf ibsite dhumaas barreeffama kanaa irratti maal jedha waliin kadhatanii mana keessan waliin kadhadhaati mana keessan ijaaraa waliif kadhadhaati walii keessan ijaaraa jedha. Waliin kadhadhaati mana keessan ijaaraa waliif kadhadhaati walii keessan ijaaraa akkas gootanii jechuudha. Isin siif kadhatti ati siif kadhatta. Kitaaba kana keessatti waan caqase keessaa tokko waan anitu hin kaasin darbuun barbaanne gara xumuraatti finneerra
rakkoo hidhata gaa'ela keenyaa irratti arginu baay'eesaa mana keessatti qooda ittiin irratti wal lollu utuu dhoksinee waaqayyoon kadhannee fi hidhata gaa'ela keenyaatiif rakkoo baay'ee furama. Rakkoo baay'eesaaf furamuu danda'a. An kana harka dhibba namana. Amalli tokko jira ittimtee kan sirreessuun hin danda'amne. Loltee kan sirrachuu hin dandeenye. Qooda lolatti galtu balleessaa walitti himuun akka sirreeffataniif wajjin haasa'uun barbaachisaadha. Wanti sun hin sirreessu ta'e garuu wal lolaama itti fufuu caalaa yeroo waaqayyo wajjiniin fudhattee waa hidhata gaa'ela keetiif jilbeenfattee waaqayyoon duratti amma deebii argattutti itti fuftee kadhachuun waaqayyo waan hundumaa danda'a waan ta'eef waan hidhata gaa'ela kee irratti jibbitu san waaqayyo cabsee muree baasee sirratee arguu dandeessa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa kanan jedhu maa'inni wanta irratti wal dhabdaniif isin rakkise ittiin gargar ba'uurra wal loltanii addaan ba'uurra waliif kadhadhaa. Soomaaf sagada qabadhaa wajjin kadhadhaa. Wajjiniin kadhachuun illee lafa itti isin rakkisetti dhoksaati waliif kadhadhaa. Sun rakkoo keessan baay'ee furuu danda'a. Yeroo wajjiniin kadhattan mana keessan ijaartu. Yeroo waliif kadhattan immoo walii keessan ijaartu. Walii keessan jabeessitu, walii keessan ayyaana waaqayyoo keessatti guddiftu jechuudha. Egaa Paaster Waaqayyo si haa eebbisu ergaa baay'ee bareeda. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya boqonnaa 3ffaa fi kutaa dhumaa isa ta'e guyyaa har'aa ilaallee akkasumas erga sagantaa kana dabarsuu jala qabne har'aa boqonnaa yootaan kutaa 10ffaa irra jirra. Kutaa 10ffaa boqonnaa 3ffaa kaadha ilaalleetiin jenne waliin kadhachoo fi akkasumas yeroo waliif qabaachoo ka jedhu guyyaa har'aa ilaalle. Egaa kabajamtoota keenyaa waliif yeroo qabaachoo waliin kadhachuun utubaa gaa'elaa keessaa isa tokko waan ta'eef isin manni keessan yoo rakkina qabaate ijoolleen keessan maatiin keessan yoo mana keessa lolli ka baay'atu wantoonni adda addaa yoo jiraate tokkoffaa yeroo waliin qabaachoo keessan ilaalaa lammaffaa ammoo waliif kadhachoo keessan ilaalaan ergaa keenya ka guyyaa har'aati hanga dhumatti waan nu daawwattaniif waaqayyo isin haa eebbisu. Deebinee boqonnaa 4ffaa cidhaaf qophaa'u ka jedhu deebinee gaafa biraa walitti deebina hangasiif waaqayyo si wajjin haa jiraatu jedhaati kadhannaa dhumaa godhanne sagantaa keenya ka guyyaa har'aa goolabneetiin jenna. Paaster ayyaa kadhannu si galateeffanne yaa waaqayyoo. Inni ogeessotaa taate, inni waan hundumaa beektu, inni waan hundumaa of harkaa qabdu, inni gaa'ela kana ofii keetii kennaa gootee ilmaan namootaatiif kennite ati waaqayyoodhaa galanni siif haa ta'u. Utubaan meeqa yoo tarreeffame iyyuu utubaa inni guddaa gaa'ela keessatti barbaachisaa ta'e inni gaa'ela namaa baatee dhaabee tursuu danda'u si waaqayyoon akka ta'e amanna. Gaa'ela keenya keessatti gaa'ela daawwattoota keenyaa keessatti yaa waaqayyo ofii keetii utubaa taate akka argamtuuf jaalala kee haa ta'u. Bakka nutti hir'atetti, bakka nutti qaawwetti, bakka utubaa barbaachisaa ta'e iddoodhaa raafamee nu duraa jige hundumaatti harki kee seenee utubaa sana iddootti akka deebisu ayyaanni kee akka ijoollee keetiif baay'atuuf jaalala kee haa ta'u. Hidhati gaa'elaa yeroo waliif kennu akka dandeenyu sana caalaa immoo walii wajjiniin fuula kee jilbeenfachuu walii wajjiniin si duratti dhiyaachuu si kadhachuu akka dandeenyuuf ayyaana kee ati nuuf baay'isi. Gaa'elaa ijoollee keetii ati eebbisi. Warra gaa'elli isaanii duraa raafamaa jiru yaa waaqayyo harka keetiin iddootti isaaniif deebisi isaaniif dhaabi. Warra immoo gaa'elatti adeemaa jiran gaa'ela si biraa ta'e gaa'ela hin raafamne gaa'ela utuboota gaa'elaaf barbaachisan hundumaa of keessaa qabu ijoollee keetiif kennaa gootee ati kenni. Kana waan gootuuf ulfaadhu maqaa Kiristoos Yesuusiif itti. Amen.